Abicho. Oh. Isinirraa fuudhee obaasu? Maal narraa fuuta atu amma hirriba kaate xiqqoo hara fudhadhu mee hafuura fudhadhu. Hara galfadhuudha dhiifama naa gootanii? Rakkoon qabu hara fudhadhu ganama kanaan si dadhabsiisuun barbaadu. Tole gaa tole. Ilma koo. Abba. Waan siin jedhu. Waan lallaaltan kana maali maqaan isaa waa mul'isu kana maaltu jira oduummee waan laalimee waa addunyaa tanarra mee maaltu jira laalimee. Facebook jechuu keessanii? Waan zamanaa kana. Ayyee ilaalame. Ilaala. Aga silaa homaan garree. Imala jiru. Imala jiru. Kitaaba imala jiru. Gaafa guyyaa afurii bara 2015 galma abbaa gadaati. Maal jette? Ni eebbifama. Gara kiyya haasaa jirtamoo? Anaan jettanii? Gara keessanii miti mee waa isinin mul'isu? Waan akkam? Mee waan reef na gaafattan san? Bismillah. Isi addunyaan akkanumatti jeedii qara. Isin jalaa jigee? Kitaaba imala jiru. Kitaaba imala jiru. Fedhii rabbiitiin yoo rabbi jedhe gaafa guyyaa afur. Afur. Dilbata dhufu. Dilbata guddaa dhufu. Sanbataa miti beekaa. Sanbataa miti. Dilbata. Yoo rabbi jedhe. Galma abbaa gadaatitti haala ho'aa ta'een ni eebbifamaa. Dilbata guddaa ni eebbifamaa. Ab. Maal jette? Maal gumgumtan? Maal taatan? Maal dogongorri koo inni kaleessa kan yeroo umrii koo dargaggeessaa daandii jireenya koo keessatti na mudate sun har'a gonkumaa si mudachuu hin qabu. Kanaaf immoo dilbata dhufu galma abbaa gadaa bakka jedhamu kaati jettu kanatti kitaaba imala jiru kan furtuu daandii jireenyaa ta'e bitee akka kennaatitti siif laachuun dirqama koo ta'a. Ab. Maal jette? Dogongorri keessan maal ture kaleessa? Dhiisi mee yaa ilma koo ayii jedhaan jiraadha hanga har'aatitti osoo irraa ta'ee gungumu yaa gammachuu koo diruusan naaf deebitaaree lamu yaa jiruu ijoollummaa mi'ooftuu akka damma kurrifadhee si waamus naaf deebitaaree amma. Abi. Oromoon yoo mammaaku maal jedha beekanii? Ganna darbeef mana ijaaran jedha. Dhugaa keeti? Abbaan immoo waan dhabe ilmaan argata. Dogongorri keessan kakaleessaa anaaf muuxannoo ta'uu qaba. Anaaf fakkeenya ta'uu qaba. Anaaf barnoota ta'uu qaba. Dhugaa keeti ilma koo. Har'a akka kaleessaatii miti. Guyyaan eebba kitaabichaa ga'u dilbata dhufu. Kitaaba ofii kootiifis bitadhee siifis bitee akka kennatti siif laachuun qaba. Namni waa dubbisu fuulduratti tarkaanfata. Dhugaa jettan. Har'a immoo yoo rabbi fedhe kitaabni imala jiru kan fuuldura keenya jiru nuuf jira. Inshaallah.
ilma abbaa caalu ilma sadan oromoon jette san keessaa ilmi abbaa caalu ka akka keetii kana ammallee nama fiixaa fi sanyiin isaa marti isa beeytee biyya ofiillee tajaajilu rabbi si haa taasisu. Amiin 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 amiin. Isinillee umrii dheeradhaa. Amiin. Akkuma jalqaba isinitti hime kitaabni imala jiruu nuu jira yoo rabbi jedhe. Inshaallah. Daandiin kaleessa nu harkaa jajallates nuuf diriira. Fedhii rabbiitiin. Yoo rabbi fedhe. Kanaaf immoo rabbiin dilbata dhufuun nu haa ga'u. Inshaallah. Ijoollee kitaabicha san barreessaniifis umrii dheertuu beekumsa caalu rabbi haa kennuufi. Isinummaan kitaaba kana naa bitaa malee. Isinummaan kitaaba kana naa bitaa malee. Bitaa malee. Ufiillee bitadha. Tole. Eenyu akka dubbisee dura xumuruun laalla. Yoon ijaan dubbisee fixuu dadhabe fuullee ijaan itti bita malee anaatu si dura fixa. Anatu dura fixa. Ilaalla. Ilaalla mire. Ilaalla. Anatu si jaala dubbisa. Sin dubbisaan. Isin afaan Amaaraatiin baratanii mi? Duudaan gajjaree malee ijji kiyya meetira 5 irratti arguu danda'a bar. Meetira 5? Meetira 5. Tarkaanfii 5. Lakki. Meetira 5. Tarkaanfii 5. Meetira 5. Tokkoma godha. Meetira kiibii 5. Tokkoma. Shiqilee 5 fi meetira 5 tokkoma. Taakuu 5 fi meetira 5 tokkoma. Tarkaanfii 5 fi meetira 5 tokkoma. 5. Oromoo ko waan jedhe dhageette. Maal jedhe? Itti mandidaa harkisan jigaa jalaa goran jedhan homati jette taatee. Na jalaa goraa kaa? Gorree jalaa gorree akka feete ta'e.